jiru Sumaalee ta'uu bakka ta'e hin beeknani. Asitti bilchaarraa tokko illee arge gaafa dhaloota kiyyaa. Durumaanuu diiniitu gartee mallee bakka tana qaadime. Abuureeraa Aawoo jedhamtuutu as ture. Isii san faana dhooynee Abuureeraan abbaa gartee ilmiidhaa barnoota hadiisaa Saabaana biyya keessaa. Ha'ee daa'isiin tun sallallahu alaihi wasallam durumaanuu diiniif qaadhimamte jechuu wanni biroollee iddoo kanatti irra seentee lakkii durteenyaa jechuudhaan gartee laftuun qabamtee haabiin siidhaa itti ijaaramtee haabii jechuun dogola gartee mallee mul'atu kana kadhagaa irraa ijaaramu kanaan haabii jennaan gibbii kataate ulaa jamoo kana abdii gandaa 40 takkaatu torbaan lama keessa fixe isii tan itti ijaaramtee jirti sammaaf qoron dhaabbatuun jechuudha kun majlisa akkasigaa isii tana gartee mallee eega gartee irra dalaguu eegalle amasa 8 oli ama 8 oli hamullatte immoo ama 5 fi akkana kan hojiin siidhaa itti fuftee majlisaa fi kana eegalle jechuudha. Allahu akbar mee tilmaama shirin isiidhaa daqiiqaa meeqani taati kaayyoon fuuldura hoo maali insha Allahu ta'ala wanta kagaa pilaana nama baasetu irra nama kaaya jechuuf jenna haga tokko akkasitti irraa nu tuttuuxeettanis akkasitti deemna jechuudha. Tilmaamaan bal'inni siidhaa daqiiqaa 35 daqiiqaa nama soota deemuuti daqiiqaa 40 illee irra shirni jedhan. Bakka irraa haatee irraa deemuuti. Bakka irraa haatee deemuudhaaf daqiiqaa 40 deemicha nama eertee laafaa fi jabaadhaatii eertee mallee kanarratti giddu galatti jechuudha. Kaayyoon siidhaa islaamni dachii rabbii bal'oo tanarraa wanti inni hin qabne bootaa gartee mallee waan isaa qabeenya isaa itti mul'ifatee amantii isaa irratti ijaarratee iddoo barnootaati. Iddoo barnootaa kana yuunivarsiitii guddoo takka irra ijaarree bu'uureessinee inshaallah yoo rabbi jee akkatti naftu yoo rabbi fedhe gartee mallee yuunivarsiitii goona idduudhaan gartee mallee waan biroota islaamii dhabeellee gartee irratti karoora qabna kanumaan gartee sibeessuudha. Allahu akbar yaada muraada kee qofaami kun hawwii ummata islaamaa egeree ilmaan boruu jechuudha inshaallah obboleeyyan kiyya kan nu daawwachaa jirtan akka namni hundinuu ararraa kaatee dubbiin turi sun dhukkubsitu akka dubbiin turi si yaachiftu abdii guddoon qabaa gamanumaan barreessaa kitaaba hedduu ustaaza keenya ustaaz Mikaa'il Ziyaad asitti argaman arraan tana ziyaaraa sababa muhaadaraatiin dhufnee as wajjin jirraa ogbarruu ummata islaamaatiif ummata keenya afaan keenya dubbatuufis waa hedduu nama katabee jiru nama seenaati namni kuni isaanii isa sumaangaa iddoo tanarratti maali yaanni isaanii gama isaaniitiinoo maal nu gargaaruu danda'an barruu isaaniitiin qalamni isaanii maal yoo duule yaada kana galmaan ga'uu danda'a jechuu inshaallah yaada isinirraa fuudhuu feena. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعوتنا خير هندنو أقوما ست درة تنتظر كتنتي درة تنبولا يوم جمّتشو بدو بيستي قلتي قالت لي هدو جمّني جرا أنا فوقا لفقرتي ونكنا دمان خيستين بكم نخيستي ربي هيك تهاي نعنا بيتين نعنا في مكرجة وانا كنا كنا اسقفت من بكهتي الرافود اجرا لفوند ديمه غرتي غادين قبه لفقيسه مجلس هنا انا فكات الرجال جرا انا بحبو غمن جرا وانا كنا انا هجو ربي نفع بقالو اكما غرتي انا فدي انا عند خيسا ربي ولي نفعو غرتي غمتنا يفتي وربادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر. الله أكبر. والله أستاذنا كنا يادا جايبة نفخنني أسماء الفرد أجتشا شيني كنا شيخ مصطفى جمانان مي وان إسانيت أجيام كايو فلدراتي فو مالك فو يسوقم أمة إسلاماتينو مالجت إرجوان كنا قرتي في أصوين أرجين أنجم تكا يوم مدرو رفتي زيارتي جراتلي الرافي ويان سونيس adda ta'uu danda'a akkamitti ilaalta waan kana ustaaza keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونتون قبين يقدر قبين مسلمة مراتي خمسلمة أنا فزبيكا وصنتين خمسلمة قوتو تيجو خناف شيني خينيا شي توفيق لفكنا تنا هدوميسي أستي في بكبيراتيس أبو ساتيف إسالة باجين غلطون فدا أكسما لفتكراتم بكيوتيس ندوماتيك أبدين جا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميجا جراتو ittiin deemuu jira insha Allah ustaazuma irraa eegala asmaan rakkatichi kutaa ustaaz Sheekh Yusuf Abdallah mee isinoo iddoo tanarrattis haa ta'u kan bakka biraatti qabdanii jirtan irratti sheekni qabanii jiran irrattis haa ta'u ummanni muslimaa maaltu isaa irra jiraate